haati mana kiyyaa intala bareedduu rabbiin diiniin faaye ta kabajaa fi naamusaas keenyaan ittiin guddatte. Isiin akkuma kiyya jireenya ulfaataa jiraachuu hin feetu. Jireenya salphaa, jireenya tasgabbaa'aa, jireenya rabshaa hin qabne kanaa fi isii qofaa jiraachuu jaalatti. Jireenyi keenya bareedaadha. Guyyaan tokko dabaree hin beeku osoo isiin sin jaaladhu naan jeen. Dhugaa rabbii hedduu akkana jaalatti. Guyyaa tokko akkana naan jette. Rabbii fi rasuulatti aansee nama hundarra sin jaaladha naan jette. Yaa salaam jaalalasii. Haati mana kiyyaa tun ana biratti kabajaa guddoo qabdi. Takkaatiis cinqee hin beeku. Garuu akka isiin na jaalattu kanatti ani hin jaaladhu. Intala biraa takkaatu jira hedduutas na jetti. Intalti tun biirootii keessa naa hojii daleetti. Isii tanaan fuudhuufadha. Kanaan ka'ee haadha mana kiyyaa bira dhaqee itti hime intala biraa akkaan fuudhuu deemu. Hedduu rifatte. Garuu dubbii hamtuu naan hin jenne hayyee fuudhi jetteetuma narraa hooste. Yeroo san booda amallisii hundi ni jijjiirama. Akka duraanitti naa wajji kofaltee hin taphattu. Akka duraanitti naa wajji gatteessee hin haasoytu. Yoo waan fardii qofa taate dhuftee na gaafatti san booda immoo ni callisti. Waggaan tokko dabaree haadhuma kanaan. Garuu ammallee isiin akka duraanitti naa wajji kofaltee hin taphattu. Anis ammallee hin fuune. Garuu fuudhuudhaaf dhiyaadheetiin jira. Guyyaa tokko bilbiltee waan fardii takkaan siif himuufadha jettee na yaamte. Hoggaan dhaqees fuula kiyya dura dhaabbattee akkana naan jette. Qalbii tiyya cabsite. Ani dhalaa biraatii wajjin si arguun hedduu natti ulfaata. Eegaa hangana jettee booda imimmaan isii babbareedaa san gaddiisteetii qoma tiyya jidduu seentee boo'uu jalqabde. Anis yeruma saniin akkaan fuudhaa kana dhiisu qalbii tiyya keessatti murteesse. Ammaas akkana naan jette. Isii akka jaalattuun hin beeka. Isii fuudhiitii gammachuun jiraadhu. Gammachuu teetiitu waan hundarra naaf caala. Guyyaa itti aanu waan fuudha jaamu kana anis sammuu tiyya keessaa haqee isii araarsuudhaaf ilillii fi waan isiin jaalattu hedduu takka bitee yeroodhaan dalagarraa bahee kara manaa gale. Yeroon mana ol seenu maqaa babbareedaaniin yaamuu eegale. Garuu na jalaa hin awwaan. San booda kara mana hirribaatiin dhaqe. Hoggaan laaluu ciisutti jirti. Suuta bira dhaqeetiin gachi'ee gurra isiitti hasaasuu eegale. Akkanaan jeen yaa bareedduu tiyya wallaahi hin fuudhisi malee ta biraa. Yaada fuudhaa san jijjiireetiin jira. Dhiifama naaf godhi qalbii tee cabseemi amma wanni fuudha jaamu bilii hin jiruun jeen. Yeroon akkana jiruun na jalaa hin dubban. Maqaa isii yeroo yaad ammallee na jalaa hin dubban. Yeroon fuulee isii fitti ol garagalchu duuteeti jirti. Hedduu rifadhe. Ka'eetiin karaa hospitaalaa fiigeen. Hoggaan hospitaala geessee doktoroonni ilaalan sababa kansarii waggaa tokko dura qabamteetiin har'a akka duute naaf hima. Tarii sababni dhukkubni kun qabeef sababaan an dhaqee akkaan ta biraa fuudhuuf deemu itti himee fi rifaatuu guyyaa sanirraa ta'uutu mala. Umriitii sheenaan tun narraa hin baatu. Ati ka viidiyoo kana laaluu jirtu mee maal naaf dhaamta? Osoo si tahee osoo taateen akkana kan si mudatu tahee maal goota jireenya kee haafe kana akkamiin dandeessee itti fufta? Mee na gorsaa mee dhaamsanaaf dhaama komantii irratti waan barbaaddan naan ja'a obboleessa keenya tokko haa keessaan nu qunnam. Seenaa tana waa irraa barattan je'eetiin isiniif dabarse. Akka namoota hedduu bira geessuuf riippoostii koppilinkii godhuu hin dagatinaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik godhaa. Galatooma.